Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti hojii turaan affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattii mangar mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Barattoonni ragaa barnoota digirii isaanii qofaan madaalli tokko malee biyya alaatti hojii argachuu ni danda'an jedhamee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu deeggarsi namoota balaa lolaatiin qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif taasifamaa jiru itti fufee jira. Oduu gara biraatiin immoo lixa Oromiyaa aanaa Abee Dongorrootti tibbana haleellaa irratti raawwatameen lubbuu namoota hedduu kan dhaban akkasumas qabeenyi jalaa saamame kan jalaa manca'ee gargaarsa hatattamaa nu barbaachisa. Uummanni Oromoo nu cinaa dhaabbadhaa mootummaaf waamicha irra deddeebinee taasifne nu dhaga'uu dide sagalees nu ta'a gargaarsanis nu bira dhaabbadhaa. Nuti warri du'arraa hafne rakkoo hamaa keessa jirra nu dhaqqabaa jechuun uummata Oromootiif hawaasa biyyattiitiif waamicha taasisanii jiru. Dabalata isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu amme yookaan immoo breaking news. Ministeerri Kominikeeshinii Federaalaa guyyaa kalee aangorraa ka'ee ture. Hojiirraa kaafamuun isaa dubbii ijoo hawaasatiif akkasumas miidiyaaleetiif kan ture yoo ta'u, har'amoo Ministeerri Kominikeeshinii Federaalaa inni biroo muudamee jira. Eenyuun akka ta'e qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan zoonota fi aanota baay'ee keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasise mooraalee waraana mootummaa hedduu barbadeessa jedhee jira. Har'as barraaqan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Barattoonni digirii isaanii qofaan biyya alaatti hojii argachuu akka danda'an himamee jira. Barattoonni ragaa barnoota digirii isaanii qofa fayyadamuun madaalli tokko malee hojii biyya alaatti akka argachuu danda'an Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee hayyamaa fi beekamtii argachuu beeksisee jira. Beekamtii kana ilaalchisee ibsa gaazexeessitootaaf kan kennan pirezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Darajjee Engidaa Yuunivarsiitichi damee saayinsii gosoota hojiirra oolan kanneen akka baayoo teekinooloojii, sirna nyaataa, industirii keemikaalaa fi ji'ooloojiin beekamtii idil addunyaa argatee jira jedhan. Itti dabaluunis beekamtiin Yuunivarsiitichi argate barattoonni sagantaalee adda addaa irraa eebbifaman madaallii biroo tokko malee hojii biyya alaa kan argatan kan taasisu ta'uu ibsanii jiru. Pirezidaantichi itti dabaluunis akka jedhetti kana dura barattoonni digirii isaaniitiin biyya alaatti hojii argachuu akka hin dandeenye ibsanii biyya alaatti qacaramuuf qormaata fudhachuun dirqama ture jedhee jira. Amma garuu beekamtii amma kennameefiin kallattiidhaan digirii isaaniitiin qacaramuu akka danda'an kan taasisu ta'uu ibsee jira. Beekamtiin kun kan carraa'umsu yookaan immoo barattoonni carraa kanatti fayyadamuu danda'an warra bara barnoota 2023 irraa eebbifaman kan hammatu yoo ta'u, sagantaaleen barnoota injiinaringii 9 adoolessa dhufu beekamtii idila addunyaa ni argatu jedhanii jiru. Kibba lixa shaggaritti lammiilee balaa lolaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif gargaarsi taasifamaa jiru itti fufee jira. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo Ameerikaa Boostan uummata layni Awaash guutee jiguudhaan balaa lolaatiin qe'ee isaanii irraa buqqifamaniif deeggarsa erganii jiru. Gargaarsi dhalattoonni Oromoo Boostan jiraatan godhan kun midhaan sanyiif ta'uu fi akkasumas gargaarsa barattoota maatii harka qalleeyyiitiif oolu akka ta'e himamee jira. Haaluma kanaan sanyiin shumburaa kuntaalli 22 tajiidhaaf akkasumas kuntaalli 20 immoo takfiidhaaf ergamee jira. Dhumarratti yaada kennameen uummata qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an kanaaf gargaarsi ammas dabalataan kan barbaachisu ta'uun himamee jira. Gargaarsa kanaaf immoo qaamoleen garaagaraa dhaabbileen gargaarsaa fi hawaasni bal'aan uummata kanaaf gargaarsa dabalataa akka taasisan waamicha taasisanii jiru. Oduma kanaan wal fakkaatuun uummanni Oromoo lixa Oromiyaa aanaa Abee Dongoroo kan miilana duguuggan sanyii irratti raawwatanii fi duguuggaa sanyii irraa hafan haalaama keessa jirra jechuudhaan uummata Oromootiif hawaasa bal'aadhaaf waamicha taasisanii jiru. Akkasumas mootummaa Bilxiginnaa kan naannoo Oromiyaatii fi kan federaalallee komatanii jiru. Akka jiraattonni duguuggaa sanyii fi ajjechaa irraa hafan yaada kennanitti erga haleellaan nurratti raawwatame lubbuu namoota hedduu dhabne qabeenyi kun manca'ee kun saamame booda nu warra lubbuun hafeef
qaamni nu dirmate tokkollee yookaan nu birmate tokkollee hin jiru. Gara mootummaa federaalaallee bilbilee gama mootummaa naannoo Oromiyaattis irra deddeebinee iyyannee dirmannaan nu taasifame tokkollee hin jiru. Garuu kan ta'uu qabu ture mootummaan naannoo Oromiyaatti fi mootummaan federaalaallee rakkoon hamma naga'u kun akka nurratti hin raawwanne dursanii tarkaanfii fudhatuun lubbuu nama keenyatti fi qabeenya keenyallee baraaruu qaban ture. Nu baraaruu hin dandeenye. Nuti warra lubbuun hafes badhe irratti hafnee jirra. Rakkoo hamaaf saaxilamnee jirra. Gargaarsa nu barbaachisa. Gargaarsa nu barbaachisu akka nu taasisan irra deddeebin yoo gaafannus jal'isa filatanii jiru. Kun immoo kan agarsiisu haleellaan nurratti raawwatame, duguuggan sanyii nurratti raawwatame qindaawaa ta'uu akka ta'e hubannee jirra jedhan jiraattonni. Jiraatan biraa immoo yaada kennaniin haleellaan nurratti raawwatame qindoominaa fi mootummaan kan harka keessa qabu akka ta'e waan mirkaneessu ragaa qaba jedha. Haleellaan nurratti raawwatamuun dursee torbaan lamaan dura lolli nurratti gaggeeffamaa ture. Lola hanga funyaaniitti meeshaalee gurguddaa hidhatee nurratti baname qolachuudhaaf yaallee turre. Yeroo lola qolataa turretti humnoota nu lolaa turan keessaa loltoonni 4 haleelamanii ture. Nuti faannoon nu lola jedhaa turre. Garuu kiisa namoota haleelamanii kana keessaa waraqaan eenyummaa nu baafne kan miseensa waraana mootummaati. Kun immoo kallattiidhaan qabatamaan eenyu duguugga sanyii uummata keenya irratti kan raawwate waan agarsiisu jedhee jira. Erga duguuggan sanyii nurratti raawwatameen booda warroonni lubbuun hafne haala hammaataa keessa jirra. Sagaleellee dhabnee jirra. Qaama sagalee nu ta'us tokkollee agarre. Ammatti gargaarsa nu barbaachisa. Gargaarsa hatattamaa. Ollalleen silaa nu birmataa ture. Gandoota 22 aanichi qaban keessaa gandoonni 20 namoota faallaa Oromoo ta'anii fi jibba Oromootiin guutaman waan ta'aniif akka nu dhumne eeggatannu akka lafa sanirraa buqqaa nu barbaadan malee rakkoo teenya nurraa qooddatuuf kan nu bira dhaabbatanii miti jedhanii jiru. Ammatti uummanni Oromoo bal'aan kan biyya keessatiif kan biyya alaa hawaasni biyyattii waan danda'ameen nu bira dhaabbadhaa gargaarsa nu taasisaa akkasumas sagalee nu ta'a jechuudhaan waamicha taasisanii jiru. Nutilleen hawaasni biyyattiitii fi uummanni Oromoo kan biyya keessatiif kan biyya alaa waan qabdaniin uummata rakkoo keessa jiru kana bira dhaabbadhaan waamicha kenna. Akkasumas namoonni butaman hangamaa eessa akka geeffaman hin beekamu. Mootummalleen cal'isee jira. Namoota kanas lubbuu baraaruun tumsa mootummaatiin waan ta'u ture. Ammas qaamni dhimmi kun ilaallatu hordoffii barbaachisaa ta'e taasisuudhaan namoota hafaniif yookaan butaman kana maalirra akka jiran yoo lubbuun jiraatan akka lubbuun isaanii baraaramu nu bira dhaabbadhaa jedhanii jiru. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha. Breaking news. Obbo Getaachoo Raddaa ministeera kominikeeshinii mootummaa federaalaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Guyyaa kaleessa ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu aangorraa kaafamanii ture. Aangorraa kaafamuun isaa kunis ijoo dubbii ta'ee jira. Kaleessa ganama ibsa kennaa ture. Xiqqoo ture immoo aangorraa kaafamuu fi ambaasaaddarummaan muudamuun sarpiraayiz taasifamee jira. Ijoo dubbii kan ta'e illee bakka kanatti ni ari'ame moo akkuma jedhame ambaasaaddarummaan muudame. Yoo ambaasaaddarummaan muudame moo eessatti kan jedhu gaaffii namoota hedduu ture. Akkasumas ministeerummaarraa kaasuudhaan gara ambaasaaddaraatti gadi buusuun maaliif jechuudhaan namoonni hedduun gaaffii kaasaa turan. Kun akkuma jirutti ta'e guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 2025 waajjirri pirezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee ibsa miidiyaalee biyya keessaaf ergeen ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ta'uun kan tajaajilaa turan Dr. Laggasa Tulluu ambaasaadara ta'uudhaan muudamuu beeksisee jira. Dr. Laggasa Tulluu kaleessa ganama jechuun fulbaana 2025 sagantaa kabaja guyyoota qaam'ee as deeman ilaalchisuudhaan miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kennaa turan. Xiqqoo turuudhaan immoo kanaan booda ibsa kennuun akka adda baane itti himamee jira. Dr. Laggasa Tulluu ambaasaaddarumaan muudamuun itti haa himamu malee yookaan haa ibsamu malee biyya kamitti akka muudame wanti adda bahee hin jiru. Gara biraatiin immoo miseensi garee TPLF duraanii obbo Getaachoo Raddaa bakka Dr. Laggasa Tulluu buufamee jira. Haaluma kanaan obbo Getaachoo Raddaa ministeera kominikeeshinii mootummaa federaalaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa biltiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Akkasumas giddugala Oromiyaa lixa Shaggariif kibba lixa Shaggaritti guyyaa kaleessa tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisu mooraalee waraana mootummaa hedduu
Zoonii Giddugalaattii fi lixa Oromiyaatti barbadeessuun injifannoo gagabbataa argatu beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa fulbaana 2025 zoonii Giddugalaa lixa Shaggara aanaa Dirree Hinciniitii fi aanaa Daannootti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatu isiniin gennee turre dabalata qabna. Aanaa Dirree Hinciniitti gandoota lama keessatti tarkaanfii kan fudhate. Tarkaanfiin fudhatellee mooraa waraana mootummaa irratti yoo ta'u, haleellallee kan raawwate ganda Boolaa fi akkasumas ganda Kamisii Roggee jedhamutti kan argaman mooraa waraana mootummaa irratti yoo ta'u, ganda Boolaa jedhamuttis bakka lamatti haleellaa kan raawwate bakkeen lamaanuu mooraa waraana mootummaati kan irratti haleellaa raawwate. Haleellaa raawwate kanaanis moorota barbadeessuun cinatti loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabuun walumaa galatti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo barraaqaan bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Alamtafarii jedhamutti gandoota lama keessatti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Haleellaa kanas kan raawwate aanaa Alamtafarii ganda Saatanoo fi akkasumas Beellam jedhamutti yoo ta'u, tarkaanfii loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabe meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Achuma lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Horroo Sabbutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tarkaanfii kanas kan fudhate bulchiinsa magaalaa lama irratti yoo ta'u, tarkaanfii fudhate kanaan loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Eebantuttis magaalaa takka irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Eebantuu magaalaa isheetti seenuudhaan tarkaanfii loltoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo godina Matakkala aanota garaagaraatitti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Godina Matakkala aanaa Dibaat bulchiinsa magaalaa Barbar jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Achuma aanaa Bulaan ganda Godooraaree fi ganda Baarudaa jedhamutti tarkaanfii loltoota yookaan humnoota mootummaa biltiginnaa irratti fudhateen humnoota mootummaa biltiginnaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisee fi haleellaa irratti raawwateen akka baala mukaatti harcaase jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan kan haleellarraa hafte gugsee mooricha keessaa yaasuudhaan akka bittinneessee fi haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakkoota kanneeniin alattis bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee jira. Tarkaanfii fudhateenis injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kanneeniitii fi walumaa galatti odeeffannoo isiniin genne kana yeroo itti aanutti guutuu isaa qabannee kan dhufnu ta'a. Mootummaan immoo gama isaatti humna haaraa leenjisee baasee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bifa humna dabalataatiin qoodaa jiraachuu yookaan raabsaa jiraachuun himamee jira. Humna hedduu konkolaataa hedduun kallattii garaagaraatiin bobbaasaa yoo jiraatu gara lixa Oromiyaa Gimbitti humni dabalataa humnoota mootummaa biltiginnaa taatan 50 geeffamee jira jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.